yeroo jedhutti yoo nyaatee yoo dhugin miira akkasiisantu qaamni isaa namoonni tokko gaggabduu tarii nyaatarraa dhugaatirraa hoo nyaatiin hoon dhugin namni suni dalagarra oolee yeroo jedhutti ni kufa jechuudha. Sababbiin isaa waan hojii sanirra oolte jechuudha. Barumsa guddaa isinii ta'a ijoollee kennaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jechaan illee galata rabbii nagaa jira hadda gaheetiin jira isin akkamii nagaa qabdu fayyaa qabdu adda babbanni jira. أما مولد تليبين إن شاء الله الحمد لله رب العالمين تكفى وانتي يوتيوب كنا سبسكرايب قلتشوف حين لقيتنا سنين جتشو مربادة ردتو تفكا بجمتو تكيا وانين سنين جتشو بربادو مجايون لنقدة كفتي مانا عربا كيست كفتسو سبب مالتين كفتي أكامنتي كفتي نواني توكو ساعتي ديدامي أفرسي وجتشيسو مالي نيا لوكي كسنجر أنقونكو ما يهنجر نبين جتشو biyya keessallee wantoota akkasiitu jira. Ani mudannoo akkasiisan biyyuma kana keessatti erga gala ijoollee waan akkasii mudate beeka. Ijoollee mana namaa hojjetanii argee beeka jechuudha. Dhugaatti sababbiin isheen akkasitti kufteen suni maal isinitti fakkaata? Rakkoon ishee suni namni tokko sa'aatii dheeraa yoo hojiirra ture yoo hin nyaatin yoo hin dhugin qaamni isaa yoo xiqqoomallee taatu nyaata gahaan argatin qaamni macareen cugaaran ishee sun wanyaatee gaafa jedhu namoonni tokko gaggabduu namni qabullee hin jira jechuudha. Ni kufa gaaf kuftee mucaan kun ani dhugaa rabbiitti jechuudha. Baay'ee tokkotti natti dhagahame narrifadhee ofii kiyyaafu jechuudha. Na biratti kuftee jechuudha mucaan mana namaa hojjetti. Na biratti kuftee gaafa kuftee kaatu mucaan qaamni isii kun akkanumatti hollate jechuudha. Hin hollate haaluma fakkeenya mucattii kanaatiin kufte otoo hojjetaa jirtu. Ishee ijoolleen tokko gaafa hojii eegalan nyaata isaanii gahaa hin nyaatan humna hin qaban hin dalagan dalagii malee nyaata hoo nyaatiin cogaarran keewwasi nyaataa hadhooftuu sitti ta'a mataarra sikuraa ni kufta bakka ni gaggabda jechuudha. Mucaan kun gaafa kana kaatee dhufteetumaan oduma nuteenyaa bakka nuteenyaa jirutti kushiinatti kuftee kaate dura kophaa ishee gaafa achi kaate immoo dhuftee numa biratti lafa dhuftu jennee maaliif namni tokko nu biran jiru nuti dubartii lachinuu namni tokko nu biran jiru gaafa kana yeroo kana laalutti mucaan kun kaate gaafa kuftu rifannee turre qabuuf dubartii ni sodaata mucaan bakka akka nama ruuhin ishee keessaa bahu hedduu kana godhatti. Ka'eetan ofii kiyyaa ol fuudhee bishaan aayilaandii takka itti gaafa kanatti mucaan tuni keessatti bakka akkasuma taate xiqqoo ishee hamma yeroo bishaan itti naqusan xiqqoo ishee ijoolleen tokko ni sodaatu gaafa kanatti hara baafachuu dhufte yeroo bishaan kanatti naqeetti hara baafachuu dhufte ergesee mucaan kun amma arraf jedhee jenne ni kaatee gara kilaasii seegalte hirriba seenti haraftu jennee itti dhiifne jechuudha. Rakkoon ishee namni tokko isitti waan dubbatu hin jiru namni tokko mana keessa hin jiru mucaasan maaliif isin hin jedhire isi nama ijoolleen xixiqqoon hin jirtu maaliin hin jiru olii gadi hin jiru garuu rakkinni isii maa inni hin nyaatu hin dhuydu jechuudha. Sababbiin isii onnee isii keessa sodaa jira mana namaa jira maal jettee garuu waa isitti dubbatu hin jiru adiis gurraachas ta'e. Ijoolleen keenya biyya Arabaatti haaraa dhaqan rakkoon isaan qaban midhaan hin nyaatan ni sodaatu arabni naalloltii lakkee ani mana kiyyaa miti haanaa kennanii wantoota akkasiisantu jira miti ni sodaatu beekaga ani ta'u ani bakka kan odoon midhaan kana kan kaameraan faa jiraachuu danda'a waan kana nyaadhu naallolanii maal ta'a wantoota akkasiitu jira beekaga ta'uun qabu. Wanti suni ta'uun qabu. Maaliif yoo jettan wanti suni wanni ta'uun qabne isheen sodaa of keessaa balleessuu qabdan. Ijoolleen keenya haaraa gara biyya Arabaa deemtan sodaa qaama keessaa balleessa. Nyaadha dhuga. Maaliif ni daladu waan ta'eef humna godhattan yoo hin nyaatin yoo hin dhugin yoo yeroo hunda sodaattan yoo yeroo hunda akkana naan jedha jettan dhugaa rabbii dubbachuu hin taatu dubbiin akkasiisin jechuu barbaada. Kuni
rakkoon eenyurra jira aramni haadha keessanii miti obboleettii keessanii miti adda keessanii miti akkoo keessanii miti durbii keetii miti kanyaadhu siin jedhu hin jiru kanyaadhu siin jedhu hin jiru sababiin isaallee waan fira biyya keetis hin taane fira keetis hin taane kanaaf isin immoo tuyyuu sodaa keessa balleessa ijoolleen biyyoota arabaa deemtan sodaa mataa keessan keessa hoofaqa argattu nyaadhu jechuudha argattu bakkuma argatetti dhugillee nyaadhu wanta irraa jechuudha wanta irraa hanga gaafa barattee jettutti hanga gaafa afaan barattutti mucaan kun madami isheen yaamtee isheen immoo kuftee jirti ani immoo gaafa san argutti jechuudha akkuma waan agartanii ishee manatti mucama gaafa dura na biratti kuftee sana fakkaatti mudanoon akkana kun beeka biyya ta'ee biyyaan baa ta'ee hin jiras ijoolleen tokko immoo jechuudha gaggabdoo qabantu jira maaliif ijoolleen kun namni tokko sir gaggabdoo qabdu jira gaggabdoon kun immoo badaadha beeka dirqama nyaatu qabda nyaata honyaatiin akkam taata ni miidhamta miidhaa sirra gaa ijoolleen keenya biyya keessatti jechuun namni tokko hin jiraa miti nyaata nyaatu akkas bakka uumamarra bakka adda yoo nyaata nyaati macareen keessan si hidhamaa deema coggaarran keetillee siin dalagu jechuudha nama jechuun nama nyaatee nama dhugee nama fataa jedhe jiruu fi jiraate jechuudha malee akkanumatti kaatanii zim jettanii hojii qofan ofinaa hojiin qofni sin barbaachisu hojjetti waa faayidaan qabu dhugaa dubbachuuf jechuudha dhugaa dubbachuuf hojjetti faayidaa takka sin qabu galee ati aramnis kan jaalattu nama humna qabu nama dafdafee dalagu nama hojii isa sibsib godhee walitti raratu malee ati bakka achuma shebeeb jecha walta maal faayidaa qaba humna maal qabda reete shi akkam taata reete shi kana beeku qabduun isinin jedha obboleeyyan kiyyaa ani wanni biroo inni isinin jedhu jajjabaadha nyaadhaa dhugaa hojii keessan irratti cimtanii gaafsanii mootuyyuu yoo gaafa nyaachee dhuudee jette mootuyyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namatti ulfaata yoo hin nyaatin yoo hin dhugin yoo tattaaffiin godhin baay'ee namatti ulfaata akkasi rabbino halaafisu isin jedha jajjabaadha obboleeyyan kee biyyoota arabaa keessa jirtan ijoollee keessan warroonni haaraa duraan achi keessa turtan ijoollee haaraa dhufan gorsuudhanii haa nyaattu haa dhugdu haa jajjabaatu ijoolleen keenya kun obboleettii keetii waan ta'eef jabeessi nyaadhu dhugi hin sodaatin onni keessa sodaati jettanii otoo gorsitanii baay'ee natti tola jechuudha kanaaf wanni isin jechuu barbaadu kanuma jechuudha chaanaalii keenya immoo subscribe gochuu hin dagatina maaliif chaanaaliin keenya gaaf guddate faayidaa isinii qaba isin garanatti harkisuu dandeenya namoonni biyya ambaa keessa jirtan gara biyyaatti galtanii yookiin muna chaanaalii banachuu barbaada akkam godha jechuu keessaniin oolu waan ta'eef subscribe like share gochuu hin dagatina isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya kanaaf fama viidiyoo biraatti walitti deemnu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh